Se waan takkaaf lama isin dubbadha. Takaffaarratti nuti nama kana qaama seeraatiin akka to'atamu kan taasifnee fi sababa inni islaamummaan ala jiraate osoo hin taane, sababa inni islaamummaa gadhiisee bahee osoo hin taane, sababa islaamummaa keessaa bahee ka'ee islaamummaa keessaa bahee islaamummaa arrabse waan ta'eef akkasuma nabiyyi Muhammad salawaatu rabbi salaam alayhi akkasuma islaamummaa xiqqeessuudhaaf arrabsuudha irratti waan argameef jecha akka to'annoo seeraa jala oolu akkasumatti illee gartee qaama seeraatiin akka to'atamu goon. Amantaa islaamaa keessatti dirqiin hin jiru. Maaliif amantaa kiyya gadhiiftee amantaa kiyya keessaa baate jennee nuti islaamonni namarratti tarkaanfii hin fudhannu. Akkasumatti illee qaama seeraatiin akka to'atamu goon. Maaliif jennaan Rabbiin Qur'aana keessatti laa ikraaha fid-diin. Diin keessatti dirqamni hin jiru. Amantaa kana qabadhu, amantaa sannaa qabadhu jee islaamummaa kottu qabadhu jee dirqama islaamummaa nama qabachiisuun hin jiru. Garuu sanbira kottee abbaan barbaade haa kafaru. Abbaan barbaade amanu nuti dhimma kafaruu isaa irraa hajaan qabnu. Ammoo kafaruu bira kutee erga kafaree ka'ee taa'ee amantaa saadhaa amantaa qabate san seeraan hordofuu, seeraan gartee kitaabota amantaa sanii dubbisuu, akkasumatti illee baratee amantaa isaa barsiisuudha malee amantaa isaa bira kutee erga amantaa kana gadhiisee deeme islaamummaa arrabsuudhaaf mirga takka illee hin qabu. Biyya kamuu keessattuu jechuudha. Maaliif jennaan biyya kamuu keessa seerri jira. Asumaanuu wanni dubbachuu barbaadu obbolaan kiyya dubbatanii jiranii namoonni biyyoota adda addaa keessa jiraatan biyyoota akka Suudii akkasumallee Dubaayii biyyoota adda addaa keessatti durriyyeen ergamaa Rabbii fi amantaa Islaamaa xiqqeessuudhaatti argama. Salawaatu Rabbi salaam alayhi. Kanaaf warri gartee Naayiroobii irraa fakkeenya fudhadhaati namoota Islaamummaa xiqqeessuu fi ergamaa Rabbii xiqqeessuudhaatti argaman harkaan dhawaa yookaan gartee isaan ajjeesa jechaan jiru nuti. To'annoo seeraa qofa jala akka oolfamu godha. Biyya kam keessattuu amantaan hundinuu mirga wal qixaa qabdi waan ta'eef seeraan akka qabatamee seeraan gartee to'annoo seeraa jala oolfamu irratti hojjedhaa jechuu barbaadeen. Maaliif jennaan afaaniin fidaa ka abii oomii yaa rasuulallah amantaa kiyya fidaa haa ta'u jechuu afaaniin osoo hin taane hojiidhaan namoota islaamummaa xiqqeessu biyya ati jirtu keessa wallaahi rabbiin irraa nu gaafata fuula isaatti irraa nu gaafata. Maaliif jennaan osoo ati biyya san keessa jirtu ergamaa Rabbii arrabsamuu akkasuma islaamummaan xiqqeeffamuun kun nuuf salphina jechuudha. Kanaaf nuti dhaynee nama san ajjeesuu nama san lubbuu baasuu miti ka godhaachaa jirru. Nama san dhaqaatii biyya kam keessattuu amantaa islaamaa ta'ee amantaalee islaamummaan ala jiran hunda nama arrabse nama xiqqeesse namu seeraan to'atamuu qaba jechuudha. Namu amantaa islaamaa keessatti nama amantaa islaamaatiin ala jiruu fi nama gartee amantaa islaamaatiin ala hordofu arrabsuu fi xiqqeessuu akkasuma waan inni itti amanu yookaan waaqa gartee inni Rabbii isaadhaa kan inni itti waaqessu jala arrabsuu jala xiqqeessuu nu dhorka Rabbiin. Hin arrabsinaa hin xiqqeessinaa nu jaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu nama islaamummaan ala bahee islaamummaa xiqqeessu akkasuma ergamaa Rabbii xiqqeessu Rabbiin arrabsu kan ammoo bakka jirtanitti irratti hojjedhaadha akka muslimtoota Naayiroobiidha. Akka gartee muslimtoota Naayiroobii irraa fakkeenya fudhadhaati gaaddisa islaamaa irraa fakkeenya fudhadhaa Naayiroobii irraa fakkeenya fudhadhaati namoonni islaamummaa arrabsan islaamummaa xiqqeessuu irratti argaman biyyoota adda addaa keessaa jechuudha. Biyya seerri hin jirre hin jiru waan ta'eef akka irratti hojjetamee wanni kun seeraan to'atamu hunda keessanuu isin yaadachiisuu barbaadani. Itti aansuudhaan gurbaan kun jalqabee erga biyya kana dhufe jalqaba mootummaa arrabsuu eegale. Beektan hojii isaadhaa ustaaziin faan dubbatanii jiranii. Kanaan dura Itoophiyaa keessatti hojii gadhee hojjechuudhaan akkasumatti illee gartee waan shamaraa kaachuudhaan shamara keenya salphisuudhaan የእናንተ አንድነት በጣም ነው የወደድኩት። በቃ ተኩማ ከሰን ሄዱ ጃለደ ይችላ ሚሊዮን ድርባ አመንቲ ክርስቲያና ጂኦታ ሜቃፍ ኦጎታ ሜቃፍ አራብሳቱ ነገሩ ጀነ ጠቅጤ ኮሜንት ለና አራብሳቱ ለወንት ነው ጎለ ጀራ እንጅሩ ዱጋ ድበና ዮቴ ወሬ ወርዶፍቶታ አመንቲ ክርስቲያና አረገሩ ሙስሊሞታ አራብሳ ጀራ ወራ ሙስሊሞታ ኢሳንግኒ ተኩማ ደን isa godhan jechuudha. Ani Ameerikaa Kanaadaa taa'ee waan amantii nama arrabsu natti fakkaata. Akka nama biyya Awurooppaa jirutti as biyya Keeniyaa Naayiroobii taa'ee amantii nama arrabsa maali kuni qosha qomborree naana butush biyyumarree filattu hin obsitu ammoo biyya baatutti illee ati yoo baqataadha. Biyya Keeniyaa keessa teessee kan biyya maqaa amantii namaa qoshashaa ooltu bitamteeti meeqassi bitanii. Ana umtuu nan binne umtuu akkas godhinaan hin jenne amma kaa dhufanii jechuudha. Warris jala kaatanii amantii nama arrabsidhanii si arrabsiisaa turan suni
waasii siyaataanii siyaa baasanii warra sira deemanii harka siniidhaan koomentiidhaan laayikiidhaan sheeriidhaan yoo isin gadalii keessa galtan ta'anii isinitti kolfan. Kanaafuu amantii namaa hin arrabsinaa, amantii keessan jaaladhaa hordofaa, kan namaa garuu kabajaa hin tuqinaa. Abbaan ta'ee fi itti amane miti isin maaltu isin galche kiskismii ingiliffaan maaltu isin galche jechuun maal jechuudha hin beeku gaafan baree dhufee isinitti hima. Silazii who are you jechuudha, who are you amantii namaa arrabsitan teessanii. Nani galata galfachuu fi miti akkasitti amantii keessan jabeessitanii tokkummaadhaan diina keessan ofirraa unkuruu keessaniif baay'ee isinii gammadeen jira. Sin jaaladha. Warri miliyoon dirribaa hiisistan, warri mucaa kana seera jala oolchitan, warri mucaa kana qabsiistan jechuudha. Warri mucaa kana qabsiistan Rabbi qabbana isiniif haa kennu. Waaqni isinaa qabbanee isinuu qabbaneessitanii qabbanaa Rabbi. Rabbi qe'een keessan qabbanaa haa argatu. Abdaarin keessan qabbanaa argatu, dachiin keessan qabbanaa argatu, dhalaalchi keessan qabbanaa argatu yaaki yaa baqaraa. Ana malee dhiirri jiru hin jenne reema maal baate maa ofirratti qazzante amma maa ofirratti fincooftee sin jedha bara. Afaan kee qabadhu wanta nama arrabsin yaa gurbaa. Udaanuma kee hagdee nyaatu san nyaadhu. Namticha moodeesii nyaatu bara namtichi kun akkasuma ta'ii kuni amantaadha. Amantaa jechuun waan ulfaataadha jennaan hin agahaaree kun dayyuusni. Gaafa ayyaana cuuphaa waan jedhan arrabsaa ture mucaan kun akkasumas eeti tatarsee jechuudha na qabbaneessitanii qabbanaa Rabbi achiis hin baasin mucaan nana mana hidhaa kan waan hin baasin baga si hidhe waa'ee ammallee hidhaa biyyan jira sitti. Galata narraa qabda yaa Rabbi galata kee ergamaa Rabbii sanaaf taabota biraddi irra godhatee cilfaa akka masqalii akkana godhaa maal amantii kamtu saafi yaa abbaa dhugaa iddoo jirtu. Ya Rabbi nama hadabdu, Ya Rabbi hadabbii namatti kennitu, Ya Rabbi dhugaa namatti burrisu dhugaa nama qalatti malee, Ya Rabbi galata keega. Rabbi kana lagaraa kiyyan na qabbane. Irreebina lubbuu isaan baasina haa hidhamu tafkiin hudduu isaatti namni taa nyaattu haa beela'u ni godha naa hidhaa sirriitti sirrumatti na hidhaa hadaraa yaa uummata qabdanii ilaa harka keessanii naa gahaa kennu. Ila hallimanni keessanaa qabbanam jireenyi keessanaa qabbanam nuti Oromummaa walitti qabna dhiiga tokko amantiin kan abbaati miti ishoo baay'ee quufte ruuzii mee keessaa takka yaa jara keenya ruuzii keessaa takka rakkoo biraan qabdu balatooma akaabaanan isiniin jedhare uffay nan qabbanaa hiriyaa madaalalani namatti illee hin gammadu innuman ergamaa warra musliimaa kanas hin arrabsaa barkan keenya beeksisitan ergamaa warra musliimaa kanas gadi garagashaa kan keenya biraddisii baattatee dhufa cilfaa baatee dhufa zayitii ofirra gaayoo dhufa yaa jara keenya ishoo nan qabbanaa kana maannan dhugeen ta'e namatti illee gammadu namatti hin gammadu yaa Rabbi dhiifama godhiif akka badii isaatiin jira ammallee Rabbi lubbate waasin godhi hidhaa qoricha sirriitti gadi jabeessa naa hidhaa waggaa tokko xibbis inni xabbamee aabaw sabbaa keetiidha akkatti nu guggubde yoo baane dubbanne dhuftanii nu arrabsitan koomentiidhaan yoo irratti dubbanne warra hangoo qabdan dhuftanii nu arrabsitan nu warra irratti dubbanne jennu nu namni gara nuti itti amannee amantaa keenya jennee ittiin adeemaa jiru kuni dursa beekaa jallatta yoo ta'e tarii munii dogongorta yoo ta'e gorfachuu mari'achiisee dogongora mudate yookaan dogongora mul'ate sirreessee waliin adeemuutti amanna. Dinnaan garuu humnatti amana. Dhugaan jiru kan dinnaan jechuudha yoo humnaan sitti dhufame humnaan ofirraa deebisuutti amanna. Kanaaf amantaan kuni amantaa kaleessa haati ilma siitiin deemi du'ila har'a du'ii miti. Qubni kee akka madaa'uuf haati kee siin ayyamtu. Qubni harka keetii akka obboleessa keenyaa kana har'aa ta'u siin ayyamtu. Garuu amantichi kaleessa akki ture akkana miti. Deemii du'i natti hin deebitu fayyaan kee hin deebitu hin duuta. Amantichaaf jechuudha gumaacha kennaa turte jechuudha dhala ishee. Kana jechuun bor amantaa keenyaaf yoo rakkoon tokko nutti dhufee maal akka amantaa keenyaaf ta'u akka sanatti tarii miira kaleessaa sanaan haati keenyaaf abbaan keenya nu gaggeessuu aadadhaban malee garuu waa'ee amantaa irratti qoosaan akka hin jirre hubatamuuf gabaabumatti jechuudha. Kanaaf namni yaada kee gara fedhetti yoo dhufe dhimma naawii rakkoo miti nuti har'a amantaa keenyaaf falmataa jirra isa amantaa keenya ammoo bakka bu'ee nu gammachiise gammachuu isaaf qabnu isatti agarsiisaa jirra waan ta'eef rakkoo miti namni tokko immoo keessaan akkaawuntiin karaara waan deemaa jiruuf yeroo sila dubbatamu sana hin barreeffanne waan ta'eef yaada. Rakkoon qabuun dhufa akkaawuntii isaa inni nafe inni dubbatame sun kan naawwi dubbatame naawwi na xumuratu waan dubbachuu
nama alima biyyaas sheekha guddaa atillee namni hundi beekudha. Amma maqaa isaa yaamuun feenee naa bilbilee wanni isin gootanitti gammanne isin laalu jirra nam ijoollee sana qunnamsiisaadha. Okay. Rakkoon takka hin jirtu. Allahu akbar. Abshir. Ilaa dubbiin jabaadha nu dhiisa warri amantaan taphattan wallahi dhiisa adaraa amaanaa isiniin jedha warra keenya keessaas warri xalxal jettan hawaasni keenya waggoota kumaatamaan lakkaa'amu takka amantaan utuu waliin tuqin nagaa gadi bahee nagaa gaafa ayyaana walii kabaji akkasitti jiraataa jira. Ani amma yeroodhaaf biyya hin jiru malee yeroo biyya keessa jiraannutti wallahi islaama kiristaana wanni jedhamu hin jiru. Namummaa wal kabanyee wajjin jiraataa ture amantaa walii kabanyee barbaaddu samii gubbaa bayti waan barbaaddetti amani kun nuun galchu rasuula keenya nu jalaan tuqinaa amantaa keenya nu jalaan tuqinaa keessanis hin jalaa tuqaan jirru nama tuqe immoo kan keenyas yoo ta'e nuu fida rakkoon qabu. Yaa ammallee wanna narra deebisee himu naawwis ta'e warra keessa jiru hundi amantii nama biraa balleessina jechuurra hin jiran. Namni amantii namaa balleessu seera kabachuu qaba. Obbaruu qaba, qunxuxamuu qaba, sirreeffamuu qaba. Namni waan amma naawwiin arrabsee gatii kaffaluu danda'a arraba qaba waan ta'eef. Garuu amantiin hundayyuu arrafamuu qabu, tuqamuu qabu. Isa arrabse immoo likkii galchuu qabnaadha jechuudha. Qaxaqqannee miila jala cagannee boskii tokko akka miliyoon dirribaa wayyoo gochisiifnee harka kennisiisuu qabnaadha. Namni tokko gadi ba'i viidiyoo waraaboo ati gatii keenya arganne jechuudha. Miliyoon dirribaa akkas ta'e jennaan atis hiree miliyoon dirribaa si eeggas sichi miliyoon dirribaa akka nama akiraa seeneetti lamuu deebiin hin jiru kan isaa jechuudha. Ajjuma bakka. Inni achitti hafeeraa Ayidarree dhufaa utuu Ayidar hin dubbatin Kadir si bira geeraa inni Kadir. Naawweetillee bahin nama kana ni laalta qalbiin keellee haara galmee. Dhufaa jira motoraan dhufaa jira. Xiqqoo iddoon nuti jiraannu sun xiqqoo nurraa fageenya waan taateef motoraan gad dhufaa jira. Ineenna daqiiqa amma ta'e ineenna yeroo inni dhufe miyuutii irraa baasii dhufeera jedhe. Ayidar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أستاذ الليبتي رجعوا بتشوف في جلقة بالركاسة سنجي فتشات جرا عندك سنو بقى ورياس جرتن عندك سن يدكم مبارك جديرة بقى ربنا وقعد عن سنين جرا اسمان قدو كان ميديا روان جرا في تدبلوا أنا مو رجعوا بتشوف جلقة بالركاسة أجمع ما تسنجي فتشات جرا باي تكون تسولي باي سن الرقم مدة ورا هرجي سنة أجته هدو الرقم مني isin dargaggoota keenyallee akkuma isaan irraa gammannetti isin irraa gammanne dhugaa dubbachuudhaaf akkuma yeroon akkasitti ilaalu waan isaan maa wajjin laffaatanii waan kana ga'ee kana akka waan ba'ataniitti isin lakkaa dhugaa dubbachuudhaaf yeroo kanatti shabaabaa akkanaa qabaachuu keenya caalaa wanni nama gammachiisu hin jiru wallaahi al'aziim maaliif jennaan namni amantii ofiitiif quuqamuun akkasii gaafa dogoggoroonni garaagaraa nurraa argamu ammallee wantoonni tokko gaafa nurraa argamu badiin takka jechoota keessatti nama diinii ofii jaallatu rabbi isin haa taasisu kana qofallee miti warra
barateellee sadarkaa barsiisuu carraa sanallee argatu rabbiin isin haa taasisu barakadhaa ulfaadhaa dhugaa dubbachuuf hedduu isinirraa gammanne hundumti keessanuu shabaabonni keenyallee akkasumallee warri waan kana godhuu irratti gahee baatan galatoomaa akkuma reefuu tokkummaan jedhe ammoo kaayyoon keenya wanni nuti dubbannus wanni nuti jechaa jirrus waan biraatii miti namni kamuu amantaa ofiitiin haa jiraatu inni baratu haa baratu inni barsiisu haa barsiisu namni barsiisu ammoo yoo jiraate waan beekurraa baratee ragaadhaan haa haasa'u. Namni baratu immoo taa'ee haa baratu. Kanaan ala islaamummaa keessaas ta'ee amantaa biraa keessaa namni amantaa arrabsu hin argaminidha. Gaafa akkasitti argamu ammoo gaafa akkasitti argamu waan hojjate kanaaf gatii isaa gaafa baatu gaafa argatu ammoo namoonni kan biraa immoo irraa baratan. Wanti arra ta'u isa boriif barnoota. Kanaafuu ergaa barbaachisu hundi keessanuu dabarsuu jirtanii haasawwan baay'atee fi maalitti hin fe'an jedhanii anasumaan isin galateeffachuuf seera isin dhaggeeffachaa ture galatooma ulfaadhaa rabbi isin haa dabalu ulfaadhaa kana caala nama diinii ofii jaallatu rabbi isin haa godhu akkasumallee waan isin arra gootan waan isin dubbattan hundallee miizaana hasanaata keessanii boru guyyaa qiyaamaa keessatti rabbi isin haa dabalu isa mana banellee isa dubbatellee isa kennaa kennellee isa gammadellee cufa warri asitti argamtanillee jaalaluma diinii keessanii kabaja diin keessaniitu asitti walitti isin qabe malee milishaan walitti qabee nama 1000 isin keenye jaalala diin keessanii walitti isin qabe hundi keessa warri as jirtan hunda keessan keessa taasisan hunda keessan warra fuula rabbii duratti miizaanni hasanaata keessanii keessatti ol isinii haa kaayamu isiniin jedha barakadhaa ulfaadhaa jazaakumullahu khairan wassalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi ustaaza keenya galatoomii abbaa caalii ustaazni jabaanis as jiru obboleessi keenya ka harki isaa madaa'e ka islaamummaaf jecha dhiiga dhangalaase ka islaamummaadhaa dhufaa jira isallee eegaa jirra maali bu'e abdiini amma ni dhufutti neennaa ustaazi keenya abbaan caalii namni jabaan as jiru isaan jabaatu jira jedhanii nama jabaa dha isaanillee jechuudha namni hin beekne hundi keessa beektu namni hin beekne irra namni hin beeku malee isaan irra beeka namni hin beekne jedhee kennuuf yaadadhe jechuudha. Kanaaf ilaa warri kiristaanaallee warri gammachuu qaba jechuudha. Warri pheenxeellee ortodoksiinillee sababni isaa mucaan kun tartiibumaan arrabsaa deemaa jira jechuudha. Dikka warra qoosaa amantaan beekne harka bu'e malee dhufe ortodoksii kana ganamaa galgala fuudhee arrabsee aga fedhe arrabsee egaa jarri sun waan jarri callisaniif jarumatu beeka dhufee musliima harka bu'e jechuudha. Musliima harka bu'e saree hanqaaquu samii buute ta'e jechuudha. Abbaa caaliitiif carraa kenna. Abbaan caalii baga nagaan dhuftan ustaaz dubbadhaati isinii carraa kennina inshallah mubaarak ajjala jiraatte deebii mubaarak amma ni dhufutti immoo nu eegaa amma mucaan harki madaa'e sun dhufutti immoo please surprise gochuu qabna akkuma abdii akkuma naawwii mucaa sana arginutti asii bahu amma mucaa sana arginutti asii hin baanu deebi'ee taap godhaati nu eegaa dhiifama itti fufa ustaaz itti fufa أستاذ سكرين كو جيران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إخواني وأخواتي ورحمة الله وبركاته سكرين كون جيرو جيرا أمر أفتن دبدا أي بارك الله فيكم حياكم الله بارك الله فيكم درجو عصري كنا درجو زمان كنا والله حال يرو جيرا تابر ديني تمسون حال يروتين ديما بر أكاتا يروتين ديما حال يروتين سيقالي akka duriittan qabsaa fi akka sagadaloota ganaa dhufuuttiin qabsaatu tane kan yeroo amma jiru kanaan qabsoofne jennaan wallahi isuma kana inni rabbiin jaahidul mushrikiina bi'amwaalikum wa anfusikum inni rabbiin jedhe jechuudha. Kana bakka erga silaatii yeroo namni kuma jaasa osuma jedhataa isin dhaggeeffataa jira baarakallahu fiikum wallahi keessumaa alii baga nuu gammachiiftanii mucaan sun qallina isaa namni ilaala xiqqina isaa daa'imummaa isaa ilaala durumaa kaasee yeroo gara falmii keessatti illee dhufu والله كعبد الله بن مسعود قافتو عبد الله بن مسعود مكرت طلبه سواكي وين نبي محمد يفصوف جناني اچمان قلا ويتحفل من لسارا اچمان قلسي من لسارا كاستنن صحابان فضحكت الصحابه صحابون كل فنين ناني اتضحكون من دقه ساقيه من لساق قال نرا كل فتو جدي رسول ربي صلى الله عليه وسلم حفلنا من لسارا كل فتو والله والذي نفس محمد بيده لبون محمد لبون كواركا ساجتون نانكا كل من تبعه دير الفاتي جي رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمني ديني دابتنان اجول لما هنكبو قلنا في فردنا في قبنا نمدالم هجي ساتي مدالما هجي سا كان درون نتي هجي مجا كان اگر جرا الحمد لله ثم الحمد لله اسن الله وجين غلطوما
mucaa kanallee rabbiin isaa galatoonfatu jazaa keessaniif jazaa mucaa kanaa jannata rabbi haa taa'isu inuma ammoo mortuu fi toshattuun islaamummaa irratti arraba dheerattullee kan irraa ittiin cabdu kan ittiin gaddeebitu rabbiin nuuf haa taa'isu barakallahu fiikum wallahi nu gammachiisanii ammallee mucaa ammaas fidaati nu fuulduratti inshallah isa gammachiisaa isiniin jechuun barbaada haalan tilla usbu'un damiiti jee gaafa qubni isaa cite nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maanno sahaabtichi jechuudha qubni namaa dhiiguun duruma jirti qubni mucaa kanaadha akkuma dhiigde kanatti bor jannata keessatti illee akkasumatti dhufni agarra inshallah warra jannata rabbi nu haa taa'isu hunda keessa rabbi isin haa milkeessuun siniin jedha dargaggoo keenya fuulduratti itti adeema ammallee jabaadhaan siniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Waalaikum assalam warahmatullah. Kuma furtama akkas harkaa qabna inni sunis yoo dhufe kan ammatti abdiin akkana kuma 20 nuun jedhee abbaan jifaar kuma 10 tokko hiriyaannaa willee waan nuun jedhe qaba kana jechuun isa harki miidhame sanaa fi waa ofirkaa qabna waan ta'e mucaa sana eeguudhumatti jirra dhiiga isaa sana nuuf jecha sapiraayizii kana qabannee eegaa jirra abbaa caalii ustaaz abbaa caalii sapiraayizii isaallee kana qabannee naanni dhufe immoo waan godhamu gaa waan uummanni godhu rabbumatu beekaa eeggataa jirra ammanni dhufutti kadiri yoo si bira ga'e nu bira ga'eera jedhi nutti mi kadiri nageessaa kadir miutireerta kadir. Nan dhagaa dhufuudhaaf dhiyaadhee jira yoo dhaqqabe siida walaanaan jedhee jira fageenya hin jiru amma yaa dhiyaate. Daqiiqaa hin tura laata ammam tura laata nu saffisee yeroo kennuun hin taatu. Hin turu amma dhaqqaba. Aye sayyidu majjira jedha. Esh. Aye okay. Namni dubbachuu barbaadan carraa isinii kennina. Tokkummaa silkiin qabu inni achi taa'e seenuu hin danda'u. Anis kana yaade. Silkiin qabu kan akkaawuntii tiiktookii waan qabu natti hin fakkaanne bakka akkasumatti inni nama motora hojjetu umuriidhaan illee nama xiqqaadha. Nama xiqqaadha amma garuu dhufaa jira jedha. Namni na erguu danda'u hin jiru bilbila saafaa daareetii. Daareetii isiniif ergamaan rakkoo qaba. Hin jira bilbilli. Silaati piroofaayilii koo keessa osin galchana jara galtanii naa ergituu laata sumaan miisejiidhaan keessuma teessanii utuu hin bahin. Natta himu qoy isin barreessa. Eenyu sitti mare keessoodhaan moo? Asirratti nutti himu. Anu nan barreeffadha keessa butuu asirratti nutti hime jechuudha asirratti namni hedduu itti dawwalee rakkisuu waan danda'uufi. Hin dawwala namni keenya hin dawwala. Karaa keessoo naa barreessuu dandeesse sumaan naa barreessi nan bilbilaa fi namni hin jeeqa gammachuudhuma ibsachuu keessa jeeqa. Mee namni dubbachuu barbaadan ammasitti dubbadhaati yoo namni dubbachuu hin barbaanne immoo eegaadhuma waan jennu qabna waan ta'eef. Mee xiqqoo isin dubbadha hawaasni keenya akkasitti qophooftanii jirtanu tarii obboleessi keenya nuti sarpiraayis gochuudhaaf eegaa jirru kuni rabbumallee kadhachuu danda'a kun gar tokko riskii rabbi namaa kennu inni kana yaadeen dhanne waan ta'eef nuti immoo irraa gammannee waan kana godhaa jirra namoonni as jala jirtan warra gastiis dabalatee namoonni sarpiraayisii harkaa qabdan qoftii amma inni dhufutti tartiibaan qophoofnee akka teenyuuf nu beeksisa lakkoofsa tokko barreessa warroonni birrii tokkos haa ta'u lamas haa ta'u sarpiraayisii dhuma kanatti makamuuf namoonni eeyyamamaa taataniif fedhii qabdan gammachuutti qabdan lakkoofsa tokko barreessa tokkummaati immoo olluu galchiitii dabareedhaan qabataa teenya jechuudha. Keessattuu immoo namni qilleensa irratti tiraanisfer gochuu dandeessan ashokkaayii jechuudha akka manaawwiin itti tiraanisfer godhe kanatti. Jarana wanni kun wanni si galuu qabu wanta tokko hubadhaa utuu waan hubatin hin dubbatinaallee wanni nuti gochuuf deemnu kun gargaarsa miti kadhaa miti hin rakkatee kadhatee gargaaramaadhaa miti mucaa kana gocha inni godhe namni isinitti tolee mucaa kana sarpiraayiz godhu bicha harka irratti torbanadhaa kudharfanadhaa ji'a hadhaa isa jedhan sana miti bal godhee gammachiisu kana bichaa barbaannadha. Akkasi kadir nu muddigaa adaanu jalaan taa akarsiisini addeebii mee kadir as deebi. Kadir as deebi. Ati Keeniyaa jirtamu alaabaa Keeniyaa miti kun jara bira jirtamu ka Keeniyaa qabdu eenyu alaabaa qabdu kun bira nattuu qaamaan.
Alaabichi kan makee. Ankoo kennaa miti. Kadir. Ani beeku alaabaa keenya illee. Hello. Akkam jedhe. Dhufaa jira. Amma bakka inni jiru deemee fuudhuuf dhaqqabee jira. Daqiiqaa meeqaaf? Biyaas daqiiqaa 5 akkasiiti. Bilbila isaa maal naan ergi ati bilbila isaa afaa keessaan naan ergitu turte. Nan ergash. Ammuma ilaal keessaan bahin dhaggeeffadhu waan asitti himu. Koodiidhaa waliini koodii isaa waliin asuma keessa taa'e piroofaayilii kiyya gadha'iiti bakka miisajiitiin naa barreessi fooloo baakisi godheera. Ish. Deeni mi'eemmu maayyee. Harka rukutuudhaa qophaa'a. Harka rukutuu qophaa'a hundi keessanuu. Daqiiqaa 5 jedhee daqiiqaa 5 abdiina dubbatu. Daqiiqaan